Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa hojiilee dippiloomaasii tibbana hojjetaman irratti ibsa miidiyaaleef kenneera. Ibsicha kan kennan ministeerri deettaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadee Deessisaa hojiileen gama dippiloomaasiin hojjetamaa turan milkaa'inaan xumuramanii jiru jedhan. Obbo Kabbadaan ayyaanota uummataa kabajaman irratti tuuristoonni gara Itoophiyaa dhufuurraa akka of hin qusannes waamicha dhiyeessaniiru. በቀጣይ በሚከበሩ የህዝብ በዓላት ላይ እንደሚገኙ ጥሪ ተላልፈዋል። ayyaanota uummataa gara fuula duraatti kabajaman irratti akka hirmaatamuuf waamichi dhiyaateera. Ayyaana qillee fi cuuphaa fuula dura keenyatti kabajaman irratti yeroo injifannoo itti goonfannu sababa ta'eef keessumaa waggoottan sadan darbanitti paarkilee kan akka Tokkummaa, paarkiin Xooxxoo kan itti baname waan ta'eef kana malees bakka seena qabeessa Laalibalaa kana diinaan qabamee tures bilisa waan ba'eef Itoophiyaanota qofa osoo hin taane obboloonni keenya Afrikaanonnis dhuftanii akka daawwatan irra deebi'uun waamicha isinii dhiyeessam. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaan yeroo biyyoonni tokko lammiilee isaanii Itoophiyaadhaa akka ba'an ajajaa jiranitti Itoophiyaa daawwachuun isaanii hiika olaanaa kan qabuu fi Chaayinaan michuu Itoophiyaa ishee dhugaa ta'uu ishee kan itti agarsiisteedhas jedhan. አንዳንድ ኤምባሲዎች አሁንም የኢትዮጵያ ሰላም የጸጥታ ሁኔታ የአዲስ አበባ የጸጥታ ሁኔታ አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንዳለ በማስመሰል ኤምባሲውን tokko ammas haalli nageenyaa fi tasgabbii Finfinnee haala yaaddeessaarraa akka jiru fakkeessuun holola sobaa odeessu. Haa ta'u malee magaalli Finfinnee yeroo kamiyyuu caalam haala nagaa qabuu fi tasgabbooftee jirti. Gocha akkasii garuu dhaabbilee gurguddoo fi imbaasiiwwan irraa waan hin eeggamnedha. Gocha akkasii irraa akka of qusatan yaadachiisam. Magaalli Finfinnee magaalota kanneen biroo irraa haala adda ta'een nageenyi ishee kan eegame ta'uu ni ibsina. Imbaasiiwwan tokko Itoophiyaan nagaa akka hin taanetti ibsa baasanis Itoophiyaan nagaa ta'uu kan himan obbo Kabbadaan gocha akkasii irraas akka of qusatan hubachiisaniiru. ቻይና ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋንጊ ኢትዮጵያ መጎብኘታቸው ነው። ሚኒስትሪ dhimma alaa Chaayinaa Waangii Itoophiyaa daawwataniiru. Kunis torbee kanatti ta'uun isaa adda isa taasisa. Sababbiin isaa dhaabbileen teessuma isaanii magaalaa Finfinnee taasifatan tokko lammiileen isaanii akka Itoophiyaadhaa bahanii biyya biraa taasifatan yeroo gochaa jiranitti ministeerri dhimma alaa Chaayinaa dhufanii Itoophiyaa daawwachuu isaaniin cinaatti Itoophiyaan biyya humna qabduu fi ofii isheetiif rakkoo ishee hiikkachuu biyya dandeessu ta'uu ishee amantii qaban ibsaniiru. Ammas taanaan Itoophiyaan firoota ishee cinaa hiriiran qabachuu kan dandeessu ta'uu agarsiisaniiru. Itoophiyaan gara fuulduraatti biyyoota alaa michuu ishee ta'an waliin hariiroo qabdu cimsuuf xiyyeeffannaan kan hojjettu ta'uu deettaan ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Kabbadee Deessisaa ibsaniiru.